Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Yeroo baay'ee jaalala keessatti yeroo jaalala keessa jiraatan jaalalleewwan wal amananii wal amantaa waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaa. Dhugaan jirus kanumaa jechuudha. Jaalala keessatti wal amantaan waliin jireenyi akkaatatti waliin jiraatan beekuun garuu faallaa kanaa wanti baay'ee nama gaddisiisu ka'onni nama cabsu namni atiin jaalalaan amante tokko yeroo si gowwoomsu yeroo si duuba waan biraa hojjetu namni ati amante yeroo akkas si godhu suni marree hordoftoota koo har'a kan laallu jaalalleen tokko namni tokko yoo wajjin jiraatu jaalalleewwan yeroo wajjin jiraatan namni tokko gowwoomsuu isaa akkamitti beekuu dandeenya? Nu shawwadu isaa afaan biraatiin nu shawwadu yookaan chiitti nu godhu yookaan nu gowwoomsee nama biraa wajjin waan biraa godhu isaa akkamitti beekuu dandeenya? Mallattooleen ittiin beeknu maal faa? Marree namoonni baay'een yeroo tokko wanni akkanaa kun jireenya keessatti wal shakkiin wal amantaa dhabuun addaan fageenyi yoo jaalalleewwan jidduutti uumaman nama biraa nama waa beeku jedhan bira dhaqanii gaafatanii namni waa beeku sun waan ati itti himterraa ka'ee si deeffannoo sun si dabarsa malee dhaqee nama sun qaaman beekee wajjin jiraatee waan inni keessa jiru wajjin hubate hin beeku jechuudha. Haaluma kanaan namuma ati wajjin jiraatu sunillee gaafatee yoo ta'u taate akka kan kee akka nama wajjin jiraatu hin beeku jechuudha. Marree qorannoo namoonni baay'ee waan kanarratti gadi fageenyaan qorannoo gaggeessan maloota nama gowwoomsaa jiru jaalallee kan kee ka dhiiras ta'e ka dubartii yeroo wajjin jiraattan saalaan filatu namni keessaa gowwoomsu akkamitti beekuu dandeenya? Mallattoon ittiin adda baasuu dandeenyu kamii kan jedhu mallattoon kun baay'eedha. Mallattoo kan keessa tokko lama yeroo agarte irratti si gowwoomsuu dhabuu danda'a jechuudha. Jaalala keessatti namni jaalala keessa jiraatu walitti bu'uun wal amantii dhabuun waanuma jiru jechuudha. Garuu waan tokko lama agarteeti daftee murteessuun qabdu haga 4 baay'annaan wantoonni armaan booda isinii muhiim kun haga 4 baay'atee jennaan jaalalleen kan kee si duuba waan biraa akka godhaa jiru shakku qabdaa jechuudha. Maarree wantoonni kun wantoonni jaalalleen tokko bultii keessatti jireenya keessatti yeroo wajjin jiraatan ittiin wal gowwoomsuu mul'isanii amaloonni kun amaloota akkamiiti? Jaalalleewwan yeroo wal gowwoomsan yeroo wal soban amaloota mul'isan keessaa tokkoffaan inni duraa osuma hin beekin amalli si jijjiiramaa jechuudha. Yeroo amalli jaalalleen ati wajjin jiraattu kun osuma hin beekin si jijjiirame shakkuu qabdaa jechuudha. Yeroo akkaataa itti wajjin jiraattan irratti amala jijjiirama amalaa irratti agarte. Yeroo si wajjin dabarsu irratti jijjiirama yoo agarte amala isaa irratti jijjiirama agarraan shakkuu eegaluu qabdaa jechuudha. Kabiraa ammoo yeroo mana keessatti si wajjin dabarsu yeroo itti si wajjin dabarsu dhabee jennaan haga duraan si wajjin itti dabarsu lakkiseeti sa'aatii duraan itti si wajjin dabarsu irraa si wajjin turu irraa gad buusee yookaan isa dhabuu dandeetta jechuudha. Inni eessa eessa deemee maaliif hin gallee ka jedhu sa'aatiin inni si wajjin manatti dabarsu yookaan ammoo ittiin si wajjin wal arguuf ittiin karoorfatu baay'ee ta duraanii irra jijjiiramaa jechuudha. Fakkeenyaaf dalagaa jedhee ganama yeroon ba'a galgala yeroon hin galu bakki inni jiru ati hin beektu gaafii yeroo hunda si keessa ta'a. Amala akkanaa kan agarraan kunis mallattoo kabiraa ammoo yeroo fakkeenyaaf nama hojjetu namni sun yoo nama hojjetu taate sa'aatii dalagaa kana sa'aatiin dalagaa yeroo gabaabduu keessatti itti ol ka'aa jechuudha.
yookaan ammoo biizinesiif magaalaa biraa bakka biraa qophii akkanaatiif nama akkanaatii wal argaa waan akkanaatii wal argaa jedhee osuma yaadatiin osuma sittillee nimin yookaan ammoo akkuma tasaa jechuudha. Osuma wajjin jirtaniif waan akkasii sagantaa akkasii kan fafidee ka'ee si biraa deemuu sa'aatiin dalagaatti dheerachuu sagantaa garaagaraa qabaachuu yookaan ammoo sagantaa dalagaa wal qabatan jiruu wal qabatan qophii wal qabatan nama birdeemfaa waan akkanaa kan argiteennaan yeroon isaa yeroo sii qabaatu dhabeennaan kun gaafii si keessatti uumu waan qabu jechuudha. Kabiraa ammoo maatii keessaa badu fakkeenyaaf wantoota dhufanii fakkeenyaaf yeroo ayyaanni waggaa dhufe isan agartuu qophii wayii jiraannan maatii keessatti in agartuu jaalalleen kan kee kun waan biraa waan baay'ee tokko barbaachisaa jedhu uf biratti uumatee qophii akkasii sun fadeemuu gara waan jireenya keessan keessatti waliin qabanne waan akkasii sun godhaa jechuudha. Maatii keessatti yookaan ammoo bakkuu fi isa barbaaddetti qophiin jiraannan ayyaanni waggaa jiraannan wanni wayii tokko jiraannan hin agartuu jechuudha. Osuma yaadamin waan amala addaa irraa jechuudha waan duraan hin qabne irraa dalagaa sa'aatii dheeraa dalagee halkan fasiggalu dalagaan itti baay'achuu yoo nama dalagu taate waan duraan si wajjin godhu sunirraa kun hunduu waan tasa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf siifinni duraan waliin hin qabne dalagaan itti baay'achuu kun hunduu dhaamsinni sii dabarsu namni suni namni ati wajjin jiraattu namni akkasii suni rakkina wayii yookaan ammoo waan wayii raawwachaa akka jiru shakkuu qabdaa. Osuma sitti himin bakka wayii deemeti waan suni akkana jedhee sii himuu hin danda'u jechuudha. Osoo adda sii hin baasin isa of biraa dhabdaa. Bakka sa'aatii itti dabarsu bakka yeroo ofii itti dabarsu sagantaa qabaa jechuudha. Kanaa kan qabaannan kunillee mallattoo namni sun waan biraa qabaachuu mul'isu. Biraa ammoo sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa kan nam fayyadamu yookaan ta'u taate akkaawuntii baay'ee qabaa sooshaal miidiyaa isaatti paaswoordii isaan beektu. Waan inni godhu waan inni akkaawuntii isaa kana hin beektu yookaan ammoo adiyyuu siin godhu adii fireendii si ergee fireendii siin godhatu siima wajjin man tokkeessa jiraatan kana akkaawuntii isaa hunda dhabdaa jechuudha. Kun jechuun wanni wayii tokko naannoo sunitti akka uumamaa jiru sii galuu qaba. Kabiraa ammoo fakkeenyaaf nam baankii akkaawuntii yookaan qabaatu taate akkaawuntiin baankiin addunyaa ammaa irra jirru maallaqni kan keessatti akka bahee maal akka baaftee waan kan hunda nama erganii jechuudha barreeffaman garuu waan akkasii sun hunda sirraa dhorkaa jechuudha. Atiin agartuu waan isaa waa'ee gara maallaqa inni itti baasuu eessatti akka hin baafne kan hunda sirraa dhoffataa jechuudha. Kabiraa ammoo kun baay'ee barbaachisaa. Uf jijjiiraa huccuu fi kana geeddarataa uf qaqqabuu eegalaa amal duraan hin qabne baasaa kun baay'ee barbaachisaa. Fakkeenyaaf shittoo fa'aa dibachuu fa'aa jijjiirachuu kun dhiiraaf dubartiillee irratti waan appilaayi ta'u haala kan agartee jijjiirama amalaa jijjiirama uf eegumsaa akka biraatti uf laaluun kun dhufeennaan namni sun nama biraatiif akka deemu jiru beekuu qabdaa jechuudha. Kabiraa ammoo nafasaarraa mallattoo garaagaraa fakkeenyaaf nama lippistiikii fa'aa arguu dandeettaa huccuusaa irratti yookaan ammoo urgaa biraa yookaan ammoo akka biraa shittoo biraa fakkeewwatee shittoo biraa fa'aa dibatee dhufuu isaa ni hubattaa jechuudha. Kun dhiiraaf dubartillee waan ta'uu jechuudha. Kanaafuu amala akkasii kana wantoota akkanaa kana kan ijaan agartu agarteennaan kunillee waan si shakkisiisuu qabu keessatti. Kabiraa ammoo kenna addaa osuma yaadatamin nama kennuuf hin beektu biteef adeemanii yookaan ammoo fudhatee dhufaa eessaa akka kennaniif hin beektu kukkunfaan jiraannan eenyu akka kennu kan ammoo kenna eenyuuf akka kennu eenyurra akka fudhate kasitti nimnee ka addaan hin baane waan sun ati agarteennaan
Kunilleen waan biraa gaafiifa si keessatti uumuu qabaa jechuudha. Ka biraa ammoo waan hin beekamne wayii tokko barbaadu yookaan ammoo jecha hin beekamne wayii fa'a dubbachuu jechuudha. Utuma si bira ta'uu fakkeenyaaf maqaa dubartii biraa waamuu yookaan ammoo isiillee akka ta'u taate maqaa dhiira biraa dogongortii fa'a waamuu waan akkanaa kun yookaan ammoo meeshaa wayii meeshaa addaa ta'e bakka akkasii dagadhee bakka akkanaatti akkas godhee kan jedhu jiraannan keessumattuu fakkeenyaaf maqaa nama biraa oduma si bira teettu yookaan ammoo oduma inni si bira jiru maqaa nama biraa ka waamtu taanaan gaafiinsi keessatti ka'u qabaa. Biraa ammoo qaama of bareechuuf jedhanii ispoortii yookaan ammoo waan garaagaraa akka duran jedhe xiyyeeffannoo qaama ofii kanarratti ka xiyyeeffatu taanaan kunillee shakkisi keessatti uuma. Ka biraa ammoo ka baay'ee barbaachisaa bilbilli isaa biizii ta'ee yookaan ammoo miskoolii baay'ee qaqqabaatu ta'ennaan yookaan ammoo sooshaal miidiyaa irratti nama biraa ka wajjin iccitii taasisuu qabaatennaan kunillee baay'ee si shakkisiisuu qabaa jechuudha. Keessumattuu miskooliin baay'atennaan si shakkisiisuu qabaa jechuudha. Harree hordoftoota koo jaalalleewwan tokko yeroo nama gowwoomsu jaalallee dhiiras ta'ee ka dubartii amalli nama mul'isa akkanaa kana. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa ammoo namoota chaanalii kana faaraa taatan sabskiraayib godhaa. Ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoomfanna. Viidiyoo har'aa irraa waa hedduu akka hubattan abdii guutuun qabaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.